Manni marii naannoo Tigraay guyyaa har'aa muudama garaagaraa kennaa kan oole yoo ta'u kanaanis Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii naannichaa gochuudhaan muudee jira. Siidaan yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaa guyyaarraa magaalaa Finfinnee paarkii Afrikaa fuulduree masaraa mootummaatti ijaaramee eebbifamuu mul'ate. Qonnaan bultoonni godina Wallaggaa keessa jiraatan dhiibbaan gama mootummaatiin irra gahaa jiruun dargaggoonni isaanii qeerraa buqqaa jiraachuu himatanii. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaadhaa gabaasa gaazexaa Riippoortar irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatu beesse. Kunis eega gaazexaa Riippoortar guyyaa kaleessa iccitii hooggantoonni mootummaatii fi artistoonni birrii miiliyoona 98 ol nyaachuu beesseen booda ta'uu isaatii bal'inaan beeksisna. Suudaan buufanni xiyyaaraa koo dirooniiwwan Itoophiyaa irraa ka'anii rukutamee jira. Sababa kanaaf Itoophiyaa ni haleela jechuusiitii wal qabatee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa ejjennoo baasee jira. Daawwattoota fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sina dhaqqabu. Guyyaan har'aa caamsaa 5 barri 2026 kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu Hegeree Miidiyaati. Amma bal'ina oduutti aansina. Manni marii naannoo Tigraay guyyaa har'aa muudama garaagaraa kennaa kan oole yoo ta'u kanaanis Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii naannichaa gochuudhaan muudee jira. Manni marii naannoo Tigraay waggoota 6 darbaniin dura filannoo falmisiisaa taasisaa turuun isaa kan yaadatamu yoo ta'u guyyaa har'aa kanas filannoo gaggeessee Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el pirezidaantii naannichaa gochuudhaan muudee jira. Manni marii koree giddu galeessaa deebisuudhaan kan muude yoo ta'u haala kanaanis Aadde Kiroos Hagos Afayaayii Aadde Mirhat Birhaanuu ammoo itti aantuu Afayaayii gochuudhaan filee jira. Boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa waarii boodaa baaseen caamsaa darbee beekamtii seeraa ishee hagamee kan ture TPLF kan hoogganamu Dr. Dabratsiyoon sagalee mormii tokkoo fi sagalee hin mormin 3 fi sagalee caalmaa pirezidaantii mana marii naannoo Tigraay ta'u muudamuu isaanii beeksisee jira. Dr. Dabratsiyoon bifa wal fakkaatuun mana marii filannoo bara 2012tti filatamuun pirezidaantii ta'uun muudamuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u Dr. Dabratsiyoon naannichi akka hooggananii manni marichaa muudee jira. Torbee 3 booda yeroo aangoo bulchiinsaa yeroo waggaa tokkoof dheeratee kan ture yoo ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed bulchiinsaa yeroo kana waggaa tokkoof akka hooggananii Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradii bara hojii isaanii dheeressuun kan yaadatamudha. Naannoo Tigraayitti filannoo pirezidaantii haaraa gaggeeffame manni marii bara 2012 filamee deebisuun mootummaa Itoophiyaa waliigaltee Piriitooriyaalii cabsee jechuun kan kaase ibsa akka gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay kennetti manni marii naannoo Tigraay gara hojiitti deebi'uu ilaalchisee yaada walgahii har'aa irratti dhiyaatiin sagalee caalmaan kan ragga'e yoo ta'u miseensi mana marii lamaan sagalee mormii kennanii jiru. Dura ta'an dhaaba uummata Tigraay walgahii mana marii naannoo har'aa irratti raawwii waliigaltee Piriitooriyaalii fi haala yeroo ammaa irratti gabaasa dhiheessuu isaanii kan ibsame yoo ta'u gabaasni kun mana marii naannichaa sagalee guutuun akka ragga'u taasisee jira. Odumoo walqabatu biraatiin TPLF gareen kun garee duubatti hafaa marga Tigraay balleessuuf biqileedha jechuun Profeesar Kidaanee Gabra Hiwoot dubbatanii. Hoogganaan olaanaa paartii Simrat kan ta'an Profeesar Kidaanee Gabra Hiwoot haala yeroo ammaa naannoo Tigraay keessatti adeemaa jiru ilaalchisee ibsa cimaa kan kennan yoo ta'u akka ibsa isaanii kanatti gareen duubatti hafoo jechuun paartii TPLF kan qeeqan yoo ta'u Tigraay balleessuuf margi biqilee kun buqqa'aa jira jechuudhaan Profeesar Kidaaneen himanii jiru. Itti dabaluunis haalli naannichaa keessatti garee wayyaanee mudachaa jiru gaarii akka hin taanee fi marartummaa dhumaa hin qabne hundi waraanaa akka kakaasuu taasisaa jiraachuu fi uummata balleessuu fi muufachiisuu malee bu'aa tokkoyyuu hin qaban jechuunis qeeqanii jiru. Gareen kun kophaa isaa ibidda keessa seenee of haa gubu marga waraanaa ala jiraachuu hin dandeenye kana balleessuuf karaa hin jiru margicha gubuu qofaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Siidaan yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinneetti guyyaa har'aa caamsaa 5 bara 2026 kan eebbifame waggaa ta'u siidaan kun wareegamuu artistii Haacaaluu Hundeessaa waggaa 6ffaa isaatti ijaaramuun eebbifamee jira. Siidaan yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan taate Aadde Adaanach Abeebeetiin kan eebbifame waggaa ta'u eebbaa kanarratti maatii fi jaalattoonni artistii Haacaaluu Hundeessaa akkasumallee artistoonni buleeyyiin Itoophiyaadhaa argamaniiti jiran sirna eebba siidaa yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaa ilaalchiftee kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee karaa sooshaal miidiyaa isiitiin Aadde
Adaanach Abeebee erga dabarsteen gumaacha guddaa artistii Haacaaluu Hundeessaa karaa aartiitiin biyya teenyaaf taasisee kabajuudhaaf magaalaa teenya magaalaa Finfinneetti siidaa yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiif dhaabne eebbifne jechuudhaan beeksifte. Siidaan kun ijaarame kan eebbifame magaalaa Finfinnee 4 kiiloo fuuldura bakka maqaa ganamaa Dolloo Biddeenaa jedhamtutti yoggaa ta'u yaadannoo guyyaa gootota Itiyoophiyaatiin siidaan yaadannoo gooticha artistii Haacaaluu Hundeessaa ijaaramuudhaan eebbifamuun ibsame. Qonnaan bultoonni godina Wallaggaa keessa jiraatan dhiibbaan gama mootummaatiin irraa gahaa jiruun dargaggoonni isaanii qeerraa buqqaa jiraachuu himatanii. Qonnaan bultoonni fi hawaasni biroo naannoo Oromiyaa godina Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa jiraatan rakkoo nageenyaa fi balaa humna waraanaa bobbaasuuf jecha halkanii fi guyyaa dargaggoonni isaanii butamuu isaan mudachaa jiraachuu odeeffannoolee kennaniin addeessanii jiru. Naannoo jiraattonni godinichaa keessattuu sodaa hidhatuu fi leenjii waraanaa humnaan akka fudhatan taasifamaa jiraachuu fi iddoo guddaa keessa galanii jiraachuu isaanii kan himan yoo ta'u, kanaanis dargaggoonni hedduun butamaa jiraachuu fi isaan hafan immoo dhokatanii qe'ee isaanii dhiisanii baqachaa jiraachuu himanii. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa akka waazeematti himanitti humni waraanaa jumlaan humna bobbaasaa jiru kun humna tikaa mootummaa fi milishoota naannootiin geggeeffamaa jiraachuu kutaalee hawaasaa hunda miidhaa irra qaqqabsiisaa jiraachuu himanii jiru. Namoonni mana gabaa iddoo amantaa akkasumas ayyaana sirnoota awwaalchaa garaagaraa irratti walitti qabamuufis baadiyaalee keessatti hedduu rakkachaa jiraachuu kan himan yoo ta'u, namoonni iddoo walitti qabamanitti immoo dargaggoonni keessaa waraanaaf akka leenji'aniif fedhii isaanii malee butamaa jiraachuu himan. Jiraattonni akka jedhanitti dargaggoonni rakkoolee fayyaatii fi dhibeewwan garaagaraa qabanis iddoolee leenjisiitti kan fudhatamaa jiran ta'uu kaasuun kanaanis rakkoolee kanneen namoota qabanis keessaa ilaalanii deebisaa akka hin jirre ibsanii jiru. Keessumayyuu rakkoon kun aanaa Abee Dongoroo godina Horroo Guduruu Wallaggaatti jiraattota irratti miidhaan guddaan gahaa jiraachuu kan himan yoo ta'u, dhiyeenya kana gaazexaan riippoortara jedhamu oduu fi odeeffannoo haqa qabeessa kan nadichitii mootummaa saaxilan gabaasuu hordofe poolisiin federaalaa Itiyoophiyaadha. Gabaasa gaazexaa riippoortarii dhiyoo kana mata duree abbootiin aangoo olaanoo fi artistoonni beekamoon birrii biliyoona 98 ol saaman jedhu gabaasuu hordofuudhaan guutumatti oduu sobaati jechuudhaan dogoggora ta'uu erga ibseen booda qoqqobbii irra kaa'uu fi gaazexaa kana ugguruu beeksise. Akka ibsa poolisii federaalaa guyyaa irraa ibsetti gaazexaan gabaasa hojii ji'oota 9 kan poolisiin gaafa eebila 2018 manni marii bakka bu'oota ummataatti dhiyeesse keessatti lakkoofsa jiru karaa dogoggoraa ta'een gabaasee jechuudhaan gaazexaa kana ugguruu beeksise. Gaazexaan doolaara Ameerikaa miliyoona 133 fi 903 ol jiru gara birriitti jijjiiruun dabalataan birrii biliyoona 78 irratti dabaluudhaan walumaa galatti birrii biliyoona 98 ol jechuudhaan gabaasuun isaa yakka ta'uu beeksise. Poolisiin kun akka ibsetti lakkoofsi kun miidhaa yakka kanaan wal qabatee ga'uuf ture kan ittifame malee kan saamame miti jechuudhaan mirkaneesse. Poolisiin federaalaa gaazexaan odeeffannoo qabatamaa fudhachuu dhiisuudhaan uummata dogoggorsuu fi seera ogummaa gaazexeessummaa irraa fagaachuun hojjete jechuudhaan ogguraa fi irra kaa'uudhaan yakkaan itti gaafatamuu akka danda'u ibse. Kanaan wal qabatee shakkamtoonni 518 lammiilee biyya alaa dabalatee to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii mana murtiitti hordofamaa jiraachuu ibsi poolisii kun addeesse. Dhumarratti poolisiin federaalaa ibsa keessatti odeeffannoo sobaa Itiyoophiyaa keessatti babal'isuu fi uummata burjaajessuuf gaazexaan riippoortar irratti tarkaanfii seeraa ni fudhannaa jechuudhaan gaazexaa kanarratti tarkaanfii seeraa kan fudhatamu ta'uu hubachiise. Suudaan buufanni xiyyaaraa koo dirooniiwwan Itoophiyaa irraa ka'anii rukutamee jira. Sababa kanaaf Itoophiyaa ni haleela jechuusiitii wal qabatee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa ejjennoo baasee jira. Suudaan dirooniiwwan Itoophiyaa magaalaa Baardaar irraa ka'uudhaan buufata magaalattii guddoo biyyattii keessatti argamu rukutamanii jiran jechuudhaan Itoophiyaa kan komattee yoo ta'u, Itoophiyaan gochi kun guutumaan guututti sobaa dirooniiwwan Itoophiyaa Suudaan haleelan hin jiru jechuun dubbicha soba taasistee jirti. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa waraanni Suudaanii fi ministeerri dhimma alaa biyyattii haleellaa diroonii buufata xiyyaaraa Kaartuum irratti raawwate Itoophiyaan raawwate jechuu isaa ibsa har'a baasee ni himannaa biyyattiin dhiyeessitee kuffisee kan jiru yoo ta'u, mootummaan Suudaan guyyaa kaleessa diroonii Emireetii buufata xiyyaaraa Baardaar irraa ka'uun buufata xiyyaaraa Kaartuum haleeluu himee jira. Suudaanis dhimmicha irratti marii guddaa taasisuu fi murtee hatattamaa fudhachuu Itoophiyaa haleeluu akka barbaaddu kan dhaadachaa turte yoo ta'u, sababa kanaafis ambaasaadarota ishee magaalaa Finfinneetti argaman waamanii marii taasisuu irratti argamu. Mootummaan Suudaan lola Suudaan irratti loltoonni kiraa sassaabdota wayyaanee hirmaachisuun tokkummaa naannoo fi nageenya Itoophiyaa sarbaa akka jirtu kan ibsame yoo ta'u, mootummaan Itoophiyaa garuu hariiroo biyyoota lamaanii
isaaniitiif jecha daangaa dhiibisa Suudaan irraa raawwatamaa jiruu fi rakkoo waraana waliin Suudaan keessa jirtu ilaalcha keessa galchuudhaan dhiibbaawwan irra gahaa jiranis obsuusaa addeessee jira. Ibsa isaa keessatti ministeerri mootummaa Suudaan loltoota kiraa sassaabdota gama wayyaanee cinaa dhaabbatanii Itoophiyaa seenuuf meeshaalee waraanaatii fi mallaqaan deeggaraa turuu isaanii kan hime yoo ta'u, kanaan gamattis mootummaa Ijipti waraanni Ijipti iddoo Sunaa jedhamu qubatuudhaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa guddaa akka geessisuuf Suudaan deeggaraa turuu ishees addeessee jira. Suudaan bakka humnootni farra nageenya Itoophiyaa itti walitti qaban jechuudhaanis ibsa isaa keessatti kan addeesse yoo ta'u, Suudaan gocha raawwataa jirtuu fi maqaa balleessaa Itoophiyaa irratti raawwataa jirturraa akka of qusattuu fi karaa nageenyaa filattee Itoophiyaa waliin akka gara nagaatitti dhuftuufis waamicha dhiyeessanii jiru. Suudaan garuu gama isheetiin Itoophiyaan gocha raawwatte kana amantee hin fudhanne yoo kan ta'u ta'e ambaasaadaroota biyyattii keessa jiran erga waamtee waliin mari'atanii Itoophiyaa irratti tarkaanfii fudhachuu akka malan addeessanii jiru.